akka waan badaa siin jedhan hin barbaadu san jechuuf immoo erga jaalattee jaalala kee ibsattee na biraanuu geettee anuu sii beekee yookaan if dhugaa ta'uu beekee yoo koo ta'uu hin dandeenye yoo yookaan if keessa kiyyatti wanti akkasiin uumamne gama biraatiin si gargaara si bira dhaabadha hanga waan inni kun akkas kana waan ta'eef kuuwwan immoo fakkeenya si godhachuuf asirra fooloo siin guddifachuuf sitti taphachuuf sii galee ati shamarri immoo qalbiin isii da'iifa xiqqishuudha sii galee lubbuyyee gorsa silaa engadda akka malee sitti himee atillee nama gorfamtuu miti nama waa beektu siin jedhee namni hundi isaa akkana sifaana arraagabee sifaana kolfee akkana tattoo kun yeroo ati rakkattetti namni si bira dhaabatu hin jiru gizee atamma nama si barbaachisu namni kun inni si bira hin dhaabatu waan baay'ee si gorse waan baay'ee si hime maaf haadha qaba obboleettii shamaraa qaba hoyyaa mucayyoon tun na jaalatte jedhee osoo malkii fedhe qabaadhe osoo qabeenya fedhe qabaadhe sitti boonuun fedhu neemaa shamaraa gatii beekuuf dhageesse ati shamara tamiyyuu oli onnee qulqulluu jaalattu qabaachuu keetiif sa'aatii kanatti sii galee kana waan ta'eef lubbu ammallee irra deddeebi'een sitti hima dhagaarta laayivii seentee sa'a 24 naasa'e namni si beeke namni si arge already nama jaalattu waliin si argan already himatti atillee dubbatatte nama biraanuu gahatte si beekan amma booda immoo biyya keetti galtee gara maatii keetti galtee waan dandeenyu waan goonu goonee akkas goona jennee waan keessaa naasufne illee hin qabnu asiyyoo si qaban asiin maatii keetti illee kolfisiisaarta sii galee namni akkanatti immoo hundi isaa kasi gargaaruuf si bira dhaabatu hin jiru hundi isaa fooluu siin guddifachuuf dhugaa sitti maan dhibbaan dhibbatti jecha kasi gargaaruu fedhan odoo kutaanuu si gargaaruu barbaadanii yookaan ganda keessaniin si gargaaruu barbaadanii keessaan mucayyoon tun akkana rakkoon isii jaalala qofaa miti rakkoon isii waan akkanaati jedhanii guruppii ijaaranii keessaan si gargaaran ture odoo nama shamaraa yaadu ta'e hundi isaa warri ganda keetiillee warra ganda kiyyaa ka jettu kuunillee kan guruppii irratti walitti qabee waa sitti haasa'u calliseetu maan akkana jedhee si guutee si biraa ba'u yeroo sitti dabarfataa osoo intala gandaa taatee intala shamaraa kabaja qaba akkasitti onneen isaanii rifattee fi si qabanii maraattuu ofii abbaatu wal naannata waan akkana jedhanii si gorfatanii waan si taa'amuu qabuun si godhanii gara biyya keetti si galchan dhageessee lubbiyyee sitti hima kan jaalatan hundan argatanii ati obboleettii kiyya shamaraati haadha tiyyaa shamaraa obboleettiin koo shamara already kan irraa argamne maatii shamararraa argame ilmi namaa kamuyyuu namni shamara haadha keessaa garaa keessaa baatee haadha dhiittii san hin taanu kana waan ta'eef nutti dhagahama yoon ati gadditu natti dhagahama yoon ati boottu natti dhagahama yoo akkana sitti taphatan immoo warri TikTok irraa sandaran na aarsa sii galee sandaran na guguba naa beeki qashtii bushummee dhiisi laayivii kana takataattaluu sa'a 24 akkas jechuu rabbi maatii keetti nagaan si agartu gara maatii kan keetii hin galta jireenya kan kee ni eegalatta achi booda waa hundaa ni bartaatu ni agarta kanan siidhaama ofirra kasiisinii irra deddeebi'ee si hima ofirra kasiisinii lubbiyyee okay hoowwu jirammoo akka malee na dhageessee amma na dhageessee mi waan amma si haasa'e kana hundi isaanii warri as jala deemanii sitti haasa'ani si jaalatan hin se'in yeroo siin dabarfachuuf namni haganaa amma nu jala taa'ee nu daawwatu kun keessaa namni 5 6 7 8 yoo xiqqaata nama 10 kan si yaadu kuuwwani dalagaa ofii dalagataa yeroo sitti dabarfachuuf bohaaruuf kolfuuf khalaas ati immoo kanneen irraa hubadhu namni 1,000 yookaan 2,000 si jala gaafa deeme ati beekamtii qabaatteef osoo hin taane gowwummaa keessanii kolfuuf si jala deema sii galee garuu ati saasanii beekamtii yookaan ifani akkana jettee karaa irraa gorta sii galee kana waan ta'eef kana maaliif siin jedhe beektaa gaafa ati laayivii irra teettee akkana namni si jala dhufee akkanatti kun akkana sitti haasa'u hundi isaa si barbaadee si jaalatee si yaadee osoo hin taane yeroo sitti dabarfataa jira akka gowwaa taate beekeen si gowwoomsuu jira sii galee kana waan ta'eef kan beekumsa hin qabne illee kan gowwaa ta'e illee kan fayyaalessa ta'e illee numa jala deema ilmi nama beekumsa qabaatee fi miti kan jala takataataran gowwaallee jedhanii yeroo garii yeroo itti dabarfachuuf itti kolfuuf jala deeman
ummanni keenya akkas dhageesse ati immoo mucayyoo qulqulluu onneen kan kee qulqulluu kawaa takka hin beekne ka dhara hin qabne ka marzii hin qabne sii gale naachuraalii shamara naachuraalii jechaan shamara ishee kaleessaa sana tanniin ammaa kanneen osoo hin taane tan kaleessaa sana tan fedhii keessa si seeraan ibsatu tan dhoksaa fi sossobuu maal hin beekne onnee takka ittiin ka jaalatu ana waan ta'eef of gabaabsii laayivii irra isaa 24 taa'uu of gabaabsii waan si goonoo jiraate inshaallah waan yaadneef yaada muraada kennanuuf haa godhu guutu rabbi atis akkanatti naftu iddoo kanaallee of hin jijjiirtaa bakka kanaallee ni baataa ilma namaa hin abdatinii yeroo kan kee immoo laayivii irratti bakka hin taanetti hin gubinii dhageessee nu hundinuu soofaa irra teennee jireenya gaarii keessa hooqaa bakka akkasiisan teennee dalagaa keenya dalagataa asitti si kolfuuf dhufuu hin qabu namni hundi yoo danda'e yoo beeke yoo obboleettii qabaate yoo obboleeyyan qabaate dukkan ati keessa jirtu kana si beekanii dalagaa ati dalladdu hin beekanii biyya ati jirtu hin beekanii waan danda'anii si bira dhaabatanii biyya haadha keetitti si galchuudha qabanii yoo dhugama siif yaadan yoo dhugama si jalaa hordofan yoo dhugama gastii kan keessa seenanii si gorsuu barbaadan waan akkasiisan godhanii biyya keetti si deebisanii kaan achirraa hafe immoo sa'aatii amma dhufe kana si kolfee taphatee dalagaa ofiitti deema waan ta'eef jara faanaan gowwoomin adaraa kan kee eshi wanni hundi tun ni darbite akkanatti naftu dhageesse annaa akkasii yaada kan kee amma mataan kasi dhukkubaa jiru sababbii biraa miti sababbii kuni hubama argisi guuree kun illee akkana siin jedha sunillee akkas siin jedha sunillee homa qabattee dhiistu dhabde ati mataan kan keessa dhukkubee ammas usi haala amma keessa usi kana waan ta'eef ummata faana jaanjee jooray garanaa garas seeni akka namaa kolfi taphadhu bahi kanas tamam dhageessee waan dandeenyeen immoo oromoon qulqulluun namni qulqulluun warroonni sappoorti si godhuu barbaadan nama baay'ee jiran inshaallah sappoorti si goona obboleeyyan qulqulluu namni qabnu namni shamara irraa argamne already hundi kenna shamara kan nu deetti kan as jala jiru parsantii 75 shamara niimaa shamaraa namni beeku numa help si godha numa cinaa kan kee dhaabata kan kee kan si boochisu jaalala qofaa miti namni si argine malee dhibee guddaa qabda rakkoo guddaa qabda namni si hubatee akkana si laalu si hubata sila kan si beeku si beeka sila kan rakkina beeku si beeka sila waan ati keessa jirtu kan rakkatee arge sila rakkoo kan kee jaalalli qofti akka kana si boochisne ni si beeka sila namni obboleetti shamaraa qabu si beeka akkana silaalee si beeka rakkoo kan kee fuula kan kee irraa haala kan kee irraa jireenya kan kee irraa huneetaa kan keetiif oolmaa kan kee irraa mul'ata waan ta'eef kana tilmaamuun naman dhibu already namni yeroo ammaa jaalalaaf jedhee osoo akkanatti taa'u imimmaan hagas gagahu buusu hin jiru really kuni qabatama siigalee rakkoo keessa keetti jiru situ beeka duuba kan kee waan jiru situ beeka gama maatii keetitti rakkoo jiru situ beeka kana rabbi si haafuru sanirraa kanaaf immoo help si goonee inshaallah warroonni si bira dhaabachuu barbaadanis ni jedhanii si bira dhaabannee maatii keetti si deebisna mee jaalalaayyuu haa ta'u mee rakkinaayyuu haa ta'u sana booda si laalla osoo waan akkanaa kanaan wal gargaarree wal bira dhaabannee mee jaalalaafuu boottee mucayyoon tun biyyoormaa jirti mee jaalalaafuu akkana rakkatte jettanii biyya isiin keessa jirtu baqa biyya ormaa yookaan birrii 500 akkas kafalanii dalaysiisan keessaa osoo help gootanii gara biyya maatii haadha fi isiitti gargaartanii deebistanii achi booda yoo isin waan kana kan itti fuftu ta'e already waa murteessuu dandeetta ammatti garuu kaatanii namatti murteessina jaalala akkas godhe jaalala akkana godhe never akkasitti yaadina 100% isinii gale namni shamara qabdu immoo saayikoo waan jedhamu tokko jira nama tokko callistanii intini jedheef qofa afaanii baafateef qofa osoo hin taane beekuu fi dhaqabdan isinii gale kanaafuu warri si gargaaruu barbaadan illee warri si bira dhaabatuu barbaadan illee baay'ee jiranii inshaallah wanta goone akkuma asliidhaan illee haasa'isiin jedhe deemgadde waan sirreessuun si sirreessinee maatii keetti ni deebita biyya keetti ni galta
kana booda jireenya kan kee atillee ni jijjiirti sii galee. Kana waan ta'eef sa'a 24 of hin tuffachiisin laayivii irra teettee kaanii kaan faanaan haasayin dhalas. Sa'aatii nu laayivii seennu nu faana kottu sa'a wayii si seensisna. Waliin seennee waan jiru wal jijjiirra. Tasaanirraa hafe namni michootii yookaan jiruun itti tolti haala ammati keessa jiru kana keessa hin jiru. Haala ammati keessa jiru kana keessa jiraatee jaalallu wanni jedhamu namatti hin dhaga'amu. Gubaa meeqa osoo si jiru akkamitti waan jaalalaa yaadda. Kanaafuu haalli atamma keessa jirtu kun osoo namni kun hundi si hubate Oromoon gaafa namni du'e gaafa namni lixe namaa hubatti namaa bootti malee jaalalli sababa ana gootee jaalala jettee kaaste malee haalataan ati amma keessa jirtu nama as jala jiru kana hunda keessan argaa jirtanii haalataa jaalalaati jettanii yaadan. Because namni tokko anamma garaa kiyyaa yoo nyaadhe simmeetii kiyya natti dhaga'ama. Yoo garaa kiyyaa kuufe waan biraa yaada. Yoo yookaan haalli natti tolee uffannaan natti tolee jireenya natti tolee jedhe simmeetiin biraa keessa kiyyan na uumamu. Yoo garuu jireenya keessa jiru gadadoo fi dararaa ta'e bisooti tubumma argina boochisaa na dubbachiisa isinii galee. Kana waan ta'eef nama tokko akkana gammattanii haala inni keessa jiru laaltanii agartanii jaalala maalii jechuu osoo hin taane gammatuun isiniin dhibu ture. Hunda keenya iyyuu wal beekna. Nutti toltee michootii keessa jiraannee jiruu gaarii keessa gaafa jiraanne gama jaalalaa deemna. Quufnee osoo garaan nyaatiin osoo rakkoon meeqanu jirtu osoo yookaan haalli keessa jirru ulfaataa fi gadadoo fi dararaa ta'u waa'ee jaalalaa hin yaaddi. Jaalalaaf akkana booyitti warri jettan sammuu keessan dallasiisaatti haala isin keessa jirtu laala isinii gari. Kana waan ta'eef himachuu dadhabee namni gariin wama itti fakkaatti dubbata. Isheenis akka anaan fakkaatutti himachuu dadhabdee rakkoo kana gama ittiin ibsattu dhabdee haala kanaan dubbatti ta'uu danda'a. Walii haa hubannu, walii haa beeknu. Isinii gale? Warabbal kaaba. Kana waan ta'eef Oromoon illee si biran dhaabatti si gargaarti inshaallah. Atis gara maatii keetti ni